bakkuma jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuu hin dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan darba. Biyya keessaan torbanoota kana keessa akka bosona biddaa'uun qabate wal qabate haala qindaafii wal dubbisuun sochii mormii dhageessisu kan itti fufan ogeessonni fayyaa guutuu naannoo hundaa jedhamu keessa dhaabbilee dhuunfaas ta'e mootummaa keessa hojjetanidha. Kun akkuma jiru ta'ee sochiin dooktaroota biyya yeroo dheeraaf gaafiin keenya kan fooyya'insa mindaa kan bu'aawwan adda addaa nuuf mootummaan haa deebisu dhaadannu jedhuun akka adeemsifamaa jiru miidiyaalee adda addaarraa hubachaa jiru. Balataanis qaamonni sochii kana keessa deeggaruunis ta'e balaaleffachuun kan hirmaatan kan mootummaas ta'e kan dhuunfaa mormii jabaa miidiyaa hawaasummaa irratti akka adeemsisaa jiran gocha uummanni hunda taajjabeedha. Sochii yookaan mormii dooktaroota torbanoota kana keessa adeemsifame keessa kan taajjabne dooktaroonni biyyoottii naannolee adda addaa keessa jiraatan mormii dhageessisan keessa mindaan keenya mana kiraa kaffaluu hin dandeenye beelaa jirra maatii ofiis jiraachisuu hin dandeenye kan jedhu yoo ta'u mormii kan kallattiin namoota deeggaran sagalee ta'an keessa xinxala siyaasaa kan ta'an Jawaar Mohaammed fi miidiyaaleen biyya keessaa biyyaalaatti socho'an kanneen akka Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN isa tokkodha. Gama biraatiin sochii kana balaaleffachuun aktivistoonni sooshaal miidiyaa qaban irratti mormii jabaa gaggeessuutti argamu. Akkasumas gama mootummaan deebiin kenname kan beekamu amma yoona kan hin jirre yoo ta'u ibsa dooktaroonni Itiiyoophiyaa baasaniin sochii keenya amma gaafiin keenya deebii argatutti cimee itti fufa jedhaniiru. Odeeffannoo birootti yoo ceenu kaleessa pireezidaantii mootummaa naannoo Tigraay duraanii fi dubbii himaa TPLF kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaan turtii televezyiinii Itiyoophiyaa waliin godhaniin gaaffiiwwan kaafameef deebiiwwan adda addaa kennanii jiru. Deebiiwwan kennan keessaa shira garii TPLF irraa bakka lamatti cite Dabratsiyoonii fi Jeneraalotaan gaggeeffame. Shira kan siyaasaa kan waraana mootummaa fi isaan irratti adeemsisu haalan yoo balaaleffatan fi saaxilan akkasumas yoo qeeqan uummata Tigraay humnaa fi fedhii irra deebiin waraana keessa seenuu akka hin qabne himanii jiru. Itti dabaluun Geetaachoon ETV'f yoo dubbatan TPLF ammas uummata waraana keessa galchuuf harka jalaan hojjechaa jira jedhan. Kana malees waliigaltee Piriitooriyaa waraana dhaabuu meeshaalee waraanaa hiikkachuu loltoota 250 ol gara uummataatti fi jiru isaanii duraanitti deebisuuf fedhii tokkollee akka hin qabne dubbatanii jiru. Fannoo biyya alaatiin uummanni Burkina Faso pireezidaantii keenyarraa harka keessan kaasa shira Traoree jeesuuf keessattuu biyyoonni kaaba gootan bira dhaaba pireezidaantii keenya faana ni duuna Traoree sifan jira dhaadannoo jedhuun hiriira guutuu biyyattii sochoose akka godhan miidiyaa Burkina Faso fi African News gabaasaniiru. Odeeffannoo birootti yoo ceenu pireezidaantii Ameerikaa kan ta'an Doonaald Tiraampiin jillee durfamu kanneen abbaa qabeenyaa beekamaa biyyattii Elon Musk fi ministeerota adda addaa ammaatee foormii investimentii Saawdii Arabiyaa waliin godhaniif akka jidda simannaa addaa ta'een jeettii Saawdii Arabiyaan marfamanii seenan miidiyaaleen addunyaa kanneen akka CNN BBC gabaasuun isaanii ni yaadatama. Dabalataanis foormii biizinasii fi investimentii Saawdii Arabiyaa fi Ameerikaa godhaa jiraniin waliigaltee investimentii $1 biliyoona 600 akka pireezidaantii Ameerikaa fi mootii Saawdii Arabiyaa Mohammed bin Salman mallatteessan gabaafameera. Nu dhaggeeffachaa waliin waan turtaniif guddaa galatooma isiniin jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.